Welcome hordoftoota kabajamtoota daawwattoota yuutuubii Gaaddisa Barnoota Fayyaa keessanii jechuun barbaada duraan durseeti. Har'a qabadhee kan inni isin dhufe immoo giraamar paartiidha jechuudha. Giraamar paartii Ingiliffaadha jechuudha. Giraamar paart exaamidha jechuudha. Giraamar paart exaam. So started by like the video and subscribe for me if you are new for this channel. So we started by question 1. When we start this question, the first question states that change the following direct speech into the correct reported speech. Imoota armaan gaditti kenname gara report speech itti jijjiirii. Direct speech isii kenname gara reported speech itti jijjiirii itti tokkoffaan. Direct speech isii kenname kam jaa? Can you open the window? He asked. Kasii gaafatee jechuudha. Kun maali? Dura direct speechiin maaliin na kenname jettee beekuu qabda jechuudha. Amma kun direct speechiin maaliin kenname jechuudha? Yes or no questionidha jechuudha. Yes or no questioniin akkamiin report ta'a? Yes or no question report gisee goonu if or whether'dhaan report goona jechuudha. Kanaaf inni kun gaafa report ta'u akkam ta'a? He asked if I can open the window. B. He asked if I could open the window. C. He asked that I open the window. D. He asked me to open the window. So asirratti maal jenne yes or no questioning gaafa report goonu if yookaan whether'iitu jidduu seenaa jechuudha. If or whether. He asked if jettaa jechuudha. If ta'ifii qabdu lameen tana waan taateef deebiin lameen tana keessa jirti jechuudha. Kana booda innaan maaliin kennamte simple presentidha. Kanaaf kaaniin tun gara maaliitti jijjiiramte jechuudha? Gara kuuditti jijjiiramte jechuudha. Kuud taati. Kanaaf the answer is what? B taati jechuudha. Yes or no question gaafa report goonu if yookaan whether'iin jidduu isaaniitii baduu hin qabu jechuudha. Gara gaafa lammaffaatti yoo isheen gaafa lammaffaan maal jaa? Identify the sentence that is incorrectly uses state verb in continuous form. State verb incorrect formidhaan taa'ee ate kamii verbii kam state verbiin formii silaa barreeffamuu hin qabneetiin ka barreeffame isa kamii jaa? A. I am having a lunch with John tomorrow. B. This soap is tasting too salty right now. B. She is thinking about changing jobs. D. They are seeing the manager at 3 p.m. Kun maali? Barboonni foormii kontiinasiitiin barreeffamuu hin dandeenye isaan kami? Barboota akka teestii. Barboonni akkasii sun maaliin barreeffamuu hin qaban jechuudha? Continuous formii hin qaban jechuudha. Isaan maal qofaan barreeffamu? Simple formii qofaan barreeffamuu danda'u malee continuous formiidhaan yoo barreeffame it is grammatically wrong ta'a jechuudha. Kanaaf the answer is B ta'a jechuudha. Gara gaafiitti aanutti yoo ceene gaafiin sadaffaan akkam jaa? She belonged in this department for 15 years and still loves her jobs. A. Works. B. Has worked. D. Is working. D. Was working. Amma kun maali? Waggaa meeqaaf waggaa hamma kanaatiif dipaartimentuma sana keessa jirti jechuudha. Garuu ammallee maali? She loves her job. Hojicha keessa dipaartimentii sana keessatti hojjettu san ammallee nima jaalatti jechuudha. Kun maal jechuudha? Gochaa yeroo darbe keessa hojjetamuu eegalee ammallee nu ittuma jiru jechuudha. Akka nama waggaa 20 achi jiraadde ammallee achumaan jira jeetii jechuudha. Kanaaf kun maali? Presentii perfectidha jechuudha. Wanti paastii innaa paastii ibsuus keessaa hin jiru waan ta'eef wantoota innaalee filannoowwan paastii qaban dursitee irraa kaansel gochuun siistama tokko jechuu barbaada. Kanaaf innaan akkanaa kun maali? Waggaa hamma kanaatiif dipaartimentii sana keessa hojjechaa turte still love her job. Ammallee garuu hojii isiisan
yookaan hojii dipaartimentii san keessa qabdu san inuma jaalatti jechuudha. Uumaan mul'isaa gochaa yeroo darbe keessa raawwatame riizaaltiin isaa ammallee jiru yookaan yeroo darbe keessa eegalamee haga ammatti itti fufaa jiru jechuudha. Next, by the time he was 30, he belonged in five different countries. A lived, B had lived, C was living, D has lived. Amma kun maal jechuudha? Indi pooyintii dhalaatuun. Indi pooyintii of the past event jechuudha. Yeroo umriin isaa waggaa 30 san jechuudha. Kana jechuun yeroo umriin isaa waggaa 30 sanitti inni san dursee maal ta'e jechuudha? Biyyoota hedduu keessa jiraachaa ture jechuudha. Kun karaa biraatiin inni akka wal qabsiisudha jechuudha. Past perfectii fi simple past walitti hidhuu jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun gochichi kun yeroo darbe keessa ta'uu nutti hima. Yeroo umriin isaa waggaa 30 san inni duruu biyyoota meeqa keessa jiraachaa ture? Biyya 5 keessa duruu jiraate jechuudha. Amma immoo umriin isaa gara waggaa 60 70 ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf innaan yeroo darbe keessa hojjetame see wal qabsiifnu akkam ta'e jechuudha. Bakka sanatti maaltu guutama jechuudha? Kamtu dursee raawwatame biyya 5 keessa jiraachuun isaa ni dursa. Yeroo umriin isaa waggaa 30 keessatti inni biyya 5 keessa duruu jiraate jechuudha. Gaafa waggaa 17 waggaa 8 20 ta'uu danda'a. Umriilee waggaa 30 gad jiran keessatti biyyoota garaagaraa keessa jiraachaa kan inni ture jechuudha. Kanaaf biyyoota keessa jiraachuun past before past jechuudha. Kanaaf had lived ta'e jechuudha. Next, gara gaaffiitti aanutti yoo dabarre immoo which sentence shows the past habit using would. Woodii fayyadamuudhaan gochaa yeroo darbee keessatti habitual action jechuudha. Deddeebi'ee raawwatame ibsuu yoo barbaanne himni sirrii armaan gadii kamii jedhama. A. My grandmother would bake cookies every Sunday. B. My grandmother will bake cookies every Sunday. C. My grandmother baked cookies every Sunday. D. My grandmother uses to bake cookies every Sunday. As keessatti habitual action yookaan gocha deddeebi'ee raawwatame yeroo darbee keessa kan raawwatame yoo ibsuu feene maali? Woodii fi used to'uudhaan fayyadamna jechuudha. Woodiin base verbiidhaan gaafa follow ta'u maal ibsa jechuudha? Gochaa yeroo darbee keessa irra deddeebi'ee raawwatame yookaan past habitual action ibsaa jechuudha. Akkasuma used to'uunis gaafa base verbiidhaan follow ta'u gochichi sun yeroo darbee keessa repeated action ta'ee turuu isaati ibsa jechuudha. Kanaaf used to'uun asitti maal hin taane jechuudha? Hiddii san hin qabu jechuudha. Verbii tuu san hin taane waan ta'eef sirrii miti jechuudha. Kabiraa maali? Woodii maaliidhaan follow ta'e ilaalta? Verbiidhaan follow ta'e ilaalta jechuudha. Beekin asirra maali? Beer verbiidha. V1 jechuudha kana jechuun. Kanaaf jaansarii su'aat ta'e jechuudha asirratti. Gara gaaffiitti aanutti yoo jenne this time next month I belong on the tropical beach. A. Will lie. B. Will be lying. C. Will have lying. D. I am lying. Deja. Kun maal ibsaa? This time next month. Akkana jechuun gochaa gara fuulduraa keessatti yeroo murtaa'e tokkoof progressive ta'e jechuudha. Ji'a san keessa jechuudha. Ji'a itti aanu san keessatti jechuudha. Progressively gara tropical beach sanitti bahuu deemanii jechuudha. Future action ibsaa. Garuu future action akkamii ibsaa? Yeroo murtaa'aadhaaf progressively yookaan continuously adeemuu jechuudha. Kanaaf maal ta'a? Future continuous formii fayyadamnu jechuudha yeroo kana kana. Next, gara gaaffiitti aanutti yoo dabarre gaaffii torbaffaan maal jedha? By 2030, the scientists blank a cure for that disease. Bara 2030 duratti jechuudha. Kana jechuun bara 2030 duratti saayintistoonni qoricha maaliin argatu jechuudha? Qoricha dhibee sana fayyisu ni argatu. Fakkeenyaaf dhibeen sun dhibee HIV ta'uu danda'a, dhibee nimooniyaa, dhibee wayii ta'uu danda'a. Dhibee san qoricha fayyisuu argachuu ni danda'an yoom? Waggoota gaafa bara 2030 duratti jechuu kana jechuun. Gochi tokko
gara fuulduratti gocha biraa yookaan yeroo murtaa'e tokko yeroo specific ta'ee qabame tokko duratti kan raawwatamu yoo ta'e innaan fayyadamnu qaami. Akkasitti hawwabda jechuuti. A will discover, B are discovering, C will have discovered, D discovery. Kanaaf gochi gara fuulduratti yeroo murtaa'e tokko dursee raawwatamu. Completed before the future specific time yoo ta'e jechuudha baay'eeti. Maaliif fayyadamte jechuudha? Future perfect fayyadamte jechuudha yeroo kana. Akkuma gaafii yeroo darbee hojjenne takka keessatti by the time jalaa sanamma fakkeenyaaf. Hiikkaan isa kanaa waggaa giree barri keenya kun bara 2030 gahee duratti saayinsistoonni dhibee saniif qoricha ni argatu. Hayyawuudha jechuudha hiikkaan isaatii. Gochoonni akkasiisan maal ibsama jechuudha? Future perfectidhaan ibsama jechuudha. Gara gaafiitti aanutti yoo deemne gaafiin saddeetaffaa maal jedha? Which sentence uses be going to correctly for the prediction with evidence. Going to yoomuu fayyadamne jenne waan evidence guutuu qabnu tokko fayyadamnaa jenne. Going to wanta evidence qabnu ragaa qabatamaa qabnu ragaa sirrii qabnu qofaaf fayyadamuu dandeenya. A. Look at those black clouds. It is going to rain. B. I think it will rain tomorrow. C. It rains every afternoon this season. D. I will help you if it is rain. Kanaaf maal jechuudha? Evidensiin kan jiru kamiimma kanarratti look at the black cloud. Maaltu jira? Duumessi baay'ee gurraachamee jira. Roobuuf deema jettee maal gochuu dandeessa jechuudha? Gochaa gara fuulduraa akkasitti predict gochuu dandeessa. Kun maali? Future prediction based on the what? Evidence which is present now. Ragaa amma jiru amma garturra dhaabbattee gara fuuldura waa predict gisee gootu maaliin fayyadamuu ni dandeessa? Be going to dhaan fayyadamuu ni dandeessa yookaan am plus going to yookaan is plus going to akkas jechuudha. Gaafitti aanutti ceena. She belonged for the company for 20 years before retiring last month. A. Worked. B. Had worked. C. Has worked. D. Was working. Maal jechuudha? Tun maal ibsiti? Hanga kun maal ibsiti? Laasti taayimiiti ibsiti. Gocha yeroo darbee ta'uudha nutti himti. Asumaan foormuliyaa tokkoon isinitti himaa jechuudha. Maaltu akka tana jira? Befooreetu jira. Yeroo befooriin akkana before jettee asiin simple pastidhaan jechuudha. Simple pastidhaan follow ta'e if duuba kanaa maal qabaachuu beekte jechuudha? Past perfectiin jiraachuun beekamaadha jechuudha. Maaliif gochaan kun lameenuu yeroo darbe keessa raawwatame jechuudha. Befooriin maal durse jechuudha? Befooriin dursee akka dhufu maal jechuudha? Gochaa past perfectidha jechuudha. Gocha biraa dursee raawwatame santu dhufuu danda'e jechuudha. Kanaaf the answer is what? Had worked jechuudha gabaabuma foormulaa kana. Yoo aftariin ta'e fakkeenyaaf aftariin ammoo akkamitti ta'a? Aftariin as duubaan past perfectii qaba. Akka before tana yoo aftarii fayyadamne aftarii boodaan past perfectiin as katabama. Garuu as maaltu katabama? Simple past katabama. Short formula jechuun gara gaafitti aanutti ceena. Gaafii kurnaffaan maal jedha? It is the most difficult exam I belong in my life. A. Ever took. B. Have ever taken. C. Had ever taken. D. Was ever taking. Kun maal jechuudha? Asirratti tokko foormulaa hedduu jira jechuudha. Kun maali? Superlative formiidha. Superlativiin gaafa life kun maali? Jireenya jechuudha. Life experienceedha. Life experience faana superlativiin gaafa kan dhufe maaltu most tensiin follow godhee dhufuu danda'u jechuudha. Presentii perfectidhaatu dhufa jechuudha. Presentii perfectiitu kana faana hordofee dhufa. Yoo fakkeenyaaf specific time future bakka kanatti jechuudha. Yoo specific time godhe yeroo dabre keessa fakkeenyaaf nuti amma bara 2018 jirra yoo ta'e gaddiibee bakka blank space sana duuba bara 2002 faa yoo jee nama fakkeenyaaf bakka tana maaltu dhufa jechuudha gusanii simple past tu dhufa jechuudha. Simple past tu dhufa. Yoo bakka kanatti specific time last event taa'e tokko yoo kaayee jechuudha. Yoo immoo akkuma generaalii dubbate life experience dubbate ammallee superlative bakka tana kaayee formulaan gabaabaan maal jechuudha? Present perfectidhaan follow gochuudha jechuudha. Kanaaf the answer is B ta'a jechuudha. Gara gaafiitti aanutti yoo ceene gaafiin 11ffaan maal jetti?
if I blank you were coming, I would have prepared dinner. Kun maal ta'uu sitti hima jechuudha. Conditionally typii sadaffaadha jechuudha. Conditionally typii meeqaffaadha? Sadaffaadha. Would have prepared irraa beektaa jechuudha. Conditionally akkana conditionally gosa sadaffaa jennuun sanii jechuudha. Which is regret in the past yookaan are in the past tan ibsitu sun jechuudha. Gara gaafa lammaffatti yoo jenne choose the correct sequence for reported speech. Tunillee nama maali akka gaafii tokkoffaa sanii maali reported speech dha jechuudha. Garuu direct speaking kan namni yemichi kam jaa I will finish the report tomorrow. I will finish the report when tomorrow. Yoo isa kana reported goone he said he blank and he blank the report blank. Amma bakka kana galuu fi bakka kana galuu haa danda'u isa kamii dhamma. Isa kana jalqaba ifumaafuu reportii goonee ilaallaa jechuudha. Akkamiin reportii goonaa inni maal bakka buusaa nuun jee bakka silaa aayii tana maal buusaa nuun jee aayiin takka hii takka shiitti jijjiiramti. Kanaaf maal jijjiiree jechuudha inni shii godhe inni nu foormulaa nu kaa'ee jira waan ta'eef shii goona jechuudha. Isiin akkam jettee amma ifiin akkam jettee I will finish the report tomorrow boru gabaasa niin xumura jechuu jirti. Garuu nuti gaafa nama biratti himnu nama sadaffatti qaama sadaffaa gabaa report goonu isiin akkam jetteetti gabaafte jechuudha. Isheen he said akkana jette. Akkam jettee she said she willing gara maalitti jijjiirama jechuudha. Gara wooditti jijjiirama jechuudha. Maaliif ati report godhu jirta. Yeroo ati report gootu kun yeroo isiin ifimte san booda waan ta'eef ati akka nama paastii gootee report gootaa jechuudha. Kanaaf bakka wiilii tana woodii buufta. Bakka tomorrow maaltu bu'aa the next ta'a jechuudha. The next day ta'a jechuudha. Tomorrow time expedition isinis reportii keessatti ni jijjiirama. Akka asii voice faa wajjin wal faana sin jalaan dabarre jechuufi fidee gaafa kanaasi. Kanaaf maal ta'a I will finish blank space jalqabarra tomorrow eesarra bakka lammaffaarra jechuudha. B ammoo I will finish the next day. C I would finish tomorrow. D finished the next day. Kanaaf bakka wiilii maaltu ta'e jechuudha. Woodii jijjiirreenne bakka immoo tomorrow maaltu ta'enne next day ta'a jechuudha. Kanaaf the answer is what would finish the next day ta'a jechuudha. Gaafiitti aanutti yoo ceene gara gaafii kudha sadaffatti. Gara gaafii kudha sadaffatti yoo dhufne gaafii kudha sadaffaan maal jedhaa? I wish I belonged to her device earlier. I would not be in this mess now. Kunamma wish maal ibsa? Regretii ibsa. Regretiin akkana amma akkam regretiin kun kan maal barbaade? Advice earlier. Bakka itti wayi nutti himti. Ergaan isiin nutti himtu gochichi gamanatti bakka kanaa asitti raawwatame kun past action yookaan past event ta'uu nutti hima jechuudha. Past event ta'uu asirraa beekna. Maaliif san dura gorsa dhagee hin beeku yookaan fudhatee hin beeku jechuudha dandeessaa jechuudha. Kanaaf gorsa waan hin fudhatiniif riizaltiin isaa amma dhufe maali? Would not be this mess now. Amma irratti maali? Effective jechuudha. A listened, B listened, C had listened, D would listened. Kanaaf maal ta'e jechuudha? Earlier advice earlier hin fudhanne. Gisee jechuun maal ibsa? Galtii saniitiin kun irra bu'ee jetta. Gaafa akkanaa wiishiin maaliin follow ta'e jechuudha? Past perfectidhaan follow goota jechuudha. Past perfectidhaan follow goote kun maalitti nutti himan jee earlier event ta'uu nutti hima. Earlier advice jechuun san dura gorsa fudhatee hin beeku jechuudha. Yookaan gorsa dhagee hin beeku jechuudha. Eekkaan si amma fakkeenyaaf maal jechuudha osoo hin jenne kanaaf perfectidhaan follow goote jechuudha. Yeroo kana gara gaafiitti aanutti yoo ceene gaafiin kudha arfaffaan maal jaa? Call me as soon as you blank the result. A will get, B get, C are getting, D got. Kun gabaabumatti jechuudha. As soon as wanni jiru foormulaa ijoo beekamaa maaliiti? Simple presentiiti. Gabaabumatti jechuudha. Simple presentiiti. Amma silaa fakkeenyaaf eventiin kun maali? Fuuchariidhaa bara. Fakkeenyaaf deem bakka nama hiriyaa lama wajjin osoo deemtu hayyee deem bakka akkuma riizaltii yookaan bu'aa waan sanii garteen naa bilbilta
yoo jambar wanti tun akka gocha fiicharii ibsa. Garuu immoo akka namni wiiliin fayyadamne kan isa dhoorke maali? As soon as wajjin wiiliin fayyadamnu. As soon as wajjin kan fayyadamnu foormulaa ijoo eenyuuti jechuudha. Simple present jechuudha. Kanaaf the answer is get ta'a jechuudha. Gara gaafii itti aanutti hojii gaafiin kudha shanaffaan maal jedha? If I blank harder when I was younger, I would be more successful now. Asirratti gaafiin kun maali? Baay'ee gaafii ijoodha, gaafii barbaachisaadha jechuudha gaafiin kun. Maali? Conditionally mixed conditionidha. Mixed condition jedhamti. Conditionally akkanaatu maal jedhamti? Mixed conditional tensedha jechuudha. Conditionalidha jechuudha. Mixed conditionally form isii lama jira. Tokko isii gocha yeroo darbe raawwatame effektiin isii immoo ammarratti effektii qabdu akka takkaayoo isii gocha amma kan yeroo darbe irratti effektii qabu jechuudha. Kanaaf isiin kun mixed conditional sentences isa jennuun sanii jechuudha. Gaafa inni kana ta'e fakkeenyaaf gaafa isiin if clause jechuudha. If clause hoggota kamaal ta'a? Past perfect ta'a. Past perfect ta'a. Inclusive maal ta'e jechuudha? Subject plus would or could. Would ni ta'a, could ta'uu danda'a. Plus maal ta'e jechuudha? Be verb waan jechuudha. Yookaan bare infinitive verbidha. Verb waanii ta'a. La wanti past wanti conditionally type sadaffaarraa adda isa godhe isin galte positive clause keessatti past perfect fayyadamne garuu main clause maal qaba? Subject plus would plus could plus verb waanii qaba jechuudha. Amma for isii tana laali gaafii tana. Asiin if clause dha. Ati immoo if clause filannoo guutuun beeytullee yoo ta'e gara main clause deemta. Main clause formula akkam qabatee jira? Would plus be yookaan verb waan jechuu kana jechuun. Kanaaf silaama fakkeenyaaf past perfect silaa fakkeenyaaf amma conditional type 3 ta'ee bakka tana maal ta'e jechuudha? Would have jeeti plus verb 3 godha. Kanaaf gochaan akka ateenyaa biraatti hin deemne asi gochaan kun paastii ta'uu isaa nutti ibsee jira. Gochaan gamana raawwatame if clause kan raawwatame kun paastii akshinii ta'uu isaa nutti himee jira. Asuma keessatti hangana asitti jechuudha koomaa tana asitti maal jechuudha hangi kuni gochaa lama wal duraa fi duubaan raawwatame. Mixed jechuudha. Mixed conditional tense sentences jedhama jechuudha inni kanaati. Ati formulaa taboodaa tanarra dhuftee laaltaa jechuudha. Taboodaa tanarra dhuftee gisee kan laalte if subjectiin would yookaan could plus verb waanidha yoo follow ta'e mixed conditionalii san keessatti if clause maal ta'e jechuudha? Past perfect ta'a. Yoo immoo fakkeenyaaf yoo hogamanaa fakkeenyaaf simple past ta'e ammoo gara main clause maal ta'e jechuudha? Perfect condition jechuun maal jechuudha? Akka fakkeenyaaf conditional type sadaffaan jechuudha would yookaan could plus have plus verb 3 ta'a jechuudha. Yoo gamanaa simple past ta'e. Akkasitti jira jechuudha conditional mixed conditionalii lamaan sanii jira jechuudha. Kanaaf A studied, B had studied, would study, have studied. Kanaaf maal jenne conditionalii mixed conditionalii san keessaa asirratti maal jenne I would plus B yookaan verb waanidha jechuudha. Kanaaf if clause dirqama maal ta'uu qaba jechuudha? Past perfect ta'uu qaba jechuudha. The answer is what? Had studied jechuudha. Gara gaafii 16ffaa yoo deemne gara gaafii 16ffatti yoo dhufne gaafii 16ffaan maal jedha? She blank English for 3 years before she moved to London. A studied, B has studied, C had been studying, D was studying ta'a. Studying jetti amma asirratti before jira jechuudha. Before booda maaltu jira? Simple past tu jira jechuudha. Kanaaf innaan isa gara hudduu duubaatiin dhufu maal ta'e jechuudha? Past perfect yookaan ammoo past perfect continuous illee ta'uu danda'a. More ammoo past perfect is the common. Yoo past perfect hin jiraate tabiraa ta'uu hin danda'u. Yoo past perfect hin dhabamte maal ta'e jechuudha? Past perfect continuous ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf A studied simple past dha. B has studied present perfect dha. C had been studying past perfect continuous ta'uu danda'a jechuudha. Irra more kan ta'u past perfect dha. Isitti aanee past perfect continuous dha.
Past perfect continuous fi past perfectiin hiikkaa baay'ee walitti dhiyaatu qabu jechuudha. Amma asirra wanti continuous godheef waggaa 3 saniif hojicha san barsiisaa turuusiiti. Ingiliffa barsiisaa turte. Osoo Londonitti hin deemin dura waggaa 3f Ingiliffa barsiisaa turte. Akka nama jeeti. Barsiisaa turuun san continuous yeroo san keessa continuous ta'uudha ibsaa jira jechuudha malee gochichi before dura London osoo hin deemin dura maaltu raawwatame jechuudha. Hojii tana raawwatte jechuudha. Akkuma nama gocha lama kan wal dura dabalee ibsee san ta'eeti gochichi yeroo darbee yookaan dursee raawwatame san maal ta'e jechuudha. Yeroo continuouslyidhaaf yookaan yeroo itti fufee kan hojjetame ta'uudha ibsa jechuudha. Kana jechuun gara gaaffiitti aanti yoo dabarre gaaffii 17ffaan maal jedha? He acted as if he belonged the place before, though it was his first visit. A. Nouns. B. New. C. Had noun. D. Has noun. Kan akkana jechuudha eeggansi. Akka nama duraan bakka sana yookaan iddoo san beekuutti odeessa yookaan akkasitti yeennatti himaa ture. Yookaan akkasitti aktii isaan agarsiisaa ture. Garuu immoo iddoon tun isaaf haaraa. Kana amma asirra gaa maal jechuudha? Asifiin maal mul'ifte jechuudha? Paasti rigiriitii dabsite jechuudha. Fakkeenyaaf firiyaan lama firiyaan tokko mana firee isaa iddoo biraa tokko deemee yeroo fagoo keessa deemee ture garuu iddoo deemee tana exactly iddoon tun tana jee iddoo qabatamtu taatiin beeku jechuudha. Yeroo san ati maal jettee ibsuu dandeesse jechuudha. Duraan akka nama iddoo tana beekuu tokkotti natti odeessaa turte. Garuu iddoon tun siif haaraa jetteen jechuudha. Kanaaf gochicha kanaaf maal ta'e jechuudha. Akka nama duraan beekutti hin beeku jechuudha. Realitii iddoo san hin beeku jechuudha. Kanaaf had noun ta'e jechuudha. Next, no sooner blank the presentation than inversed than question started. Gaaffiin gosa saddeetaffaan maal jedha? No sooner. Saddeetaffaan no sooner blank the presentation than questions started. A. She finished. B. Had she finished? C. She had finished. D. Did she finish? Kun maaliif isaa sumarratti gabaabumatti gaafa isaan akkanaa kun hardiileen faan hedduu gochoota akkanaa isaan adii akkanaa kun gaafa dursanii kan dhufan isaan follow godhee dhufuu danda'u inverjiniidha jechuudha. Inverjiniidha beektu. Inverjiniidha jechuudha. Kanaaf inverjinii qabatee kan jiru amma isaan kana keessaa kamii fi kamii jechuudha. Inverjinii qabatee kan jiru isaan kana keessaa foormii lameen kana inverjiniin foormiidhaan ta'a. Inverjiniin foormiin isaa akkamii? Foormiin isaa akkamii jechuudha. Adverbii tana ta'uu adverbii tana pilaas maal ta'e jechuudha. Haadii yookaan auxiliary yookaan helping verbii san jechuudha. Didii pilaas asii maal ta'e jechuudha. Subject ta'e jechuudha. Akkasitti deemaa jechuudha. Inverjin foormii jechuuni. Kanaaf no sooneriin maaliin follow ta'an jee inverjin foormiidhaan follow ta'a. Then question started. Amma akka ati isa kanan goone asirra orku maal beeyta? Question started. Hayya kun gochaa tokko raawwatame jechuudha. Gaafiin akkasumatti eegalti ilaal jechuun akkuma presenteeshiniin dhumteen gaafiin eegaltee bara. Gaafiin tunis eegaluu yoomi? Started when? Past ibsu jirti waan ta'eef isiin taansanis gocha isiisan dursitee raawwatamte jechuudha. Kanaaf itti barsiisaan presenteeshinii dhiyeessiin jee yeroo itti presenteeshinii dhiyeessitee ibsitu barattoonni yookaan warri tattaa'u maal siin jee jechuudha. Gaafis gaafataan jechuudha. Battaluma sanitti jechuudha. Yeroo sanis gaafata. Duroo garuu ati maal goote presenteeshinii dhiyeessita. San booda gaafiin si gaafatamte jechuudha. Gaafiin si gaafatamtes past actionidha jechuudha. Lamma sirriitti tun wanni ati past perfect filatteef isiin tunis pastidha ibsiti. Isaan kana keessaa walitti siqan malee yeroo baay'ee walitti siqa malee approach dursee raawwatame kamii presenteeshinii kanaa dursee raawwatame jechuudha. Kanaaf presenteeshiniin kun waa xiqqollee yoo dursee raawwatame innaa kamiin ibsama jechuudha. Yoo kun simple past ta'e inni past perfectidhaan ibsama jechuudha. Maal jechuudha? Had she finished. Inverjinii foormiidhaan taa'uu isaa kan ibse maaliin jee isaan akkanaa hundura dhufu gabaabumatti jechuudha. Inverjiniidhaan follow ta'ee hir'isanii adverboonni akkasiisan. Gaafii itti aanutti hojjenne this is the third time you
blank that makes mistake this week jechaa jira jechuudha. Ammatti yeroo sadii yeroo inni dogoggora kana raawwate torbee kana keessa jechuudha. Torbee kana keessa dogoggora sadii raawwate jechuudha. Isii amma raawwatan yeroo sadii jechaa jira jechuudha. Asitti past tense keessaa ni baata. Maaliif sitti baasise this third times jechuun tun yookaan this week jechuun tun innaan tun maaliif ta'uu ibsiti present ta'uu ibsiti. Kanaaf innaalee as keessaa past hin jiran daftee firraa kaansel gochuu ni dandeessa jechuudha. Kunis maali pastiidhaan jira waan ta'eef kunis maali past hin jira waan ta'eef firraa kaansel goote. Kana booda filannoo lameen tana qofa keessa laaltaa jechuudha. Akka ati meekin goone kan si godhu maali? Experienceedha qaba namni kun. Experienceedha. Gochicha kana yeroo meeqa raawwate? Irra deddeebiiti. Yeroo sadii raawwate. Namni kun experienceedha qaba jechuudha gocha kana. Experienceedha akkamitti ibsamti? Maaliin ibsamti? Present perfectidhaan ibsamti. Yoo yaadattan have been fa, has been faan experience ibsiti. Maal waan taateef present perfectidha. Akkuma sanitti present perfectii tu experience ibsa jechuudha. Kanaaf have made data jechuudha. Deebiin yeroo sadii dogoggora kana raawwate jechuudha. Gara gaafii 20ffaatti yoo dabare gaafii 20ffaan gaafiin 20ffaan tunii fi gaafii reebusoo wal fakkaatti jechuudha. Hardiliin malenne inversion formiidhaan follow taati. Akkuma hareebuun tanaa sun inversioniidhaan follow ta jenne dilii kayitoon illeen adverbiin akkanaatu maali inversion formiidhaan follow taati. Inversionii kana keessaa kamiin taati innaa kamiin follow taati eessaa beekte jechuudha. When asirra gamana dabartee ilaalta jechuudha. When the storm is begun. Amma kun maali verbii tuudha inni kun yookaan simple pastidha. Simple pastidha mire. Kanaaf dirqama isin gamanatu maal taate jechuudha. Pasti perfecti formii kamiin jiru jechuudha. Formii inversioniitiin jiru jechuudha. Pasti perfecti gaafa formii inversioniitiin katabdu kami. Pasti perfectiin dura formulaan isaa kami. Subject plus had plus pasti participle yookaan verbi siriidha jechuudha. Inversion gisee goone kami. Haadiin tun duratti as dabarte jechuudha. Had plus subject plus what verbi sirii yookaan pasti participle jechuudha. Kanaafuu inversion formiin kan jiru kami pasti perfectiin had plus akkana ta'a jechuudha. Had I reached inversion formii saniiti jechuudha. Kunni pasti perfectii filannee bakkuma gaafii reefurratti ibsine san isii tanaatu verbituudha. Gaafa isiin sun simple pasti taate simple pasti tana duubatti kan jiru maali inversion formii maaliin follow ta'uu isaa mul'isa jechuudha. Pasti perfectiidhaan follow ta'uu argisiisa jechuudha. Galatooma ammaaf hagana hojjennee turre gaafilee baay'ee barbaachisoo ta'anii like subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniis akka irraa fayyadamu godhaa jechuun barbaada. Nagaatti nagaan walitti nu deebisu. Thank you.